raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Shawaa kaaba aanaa Fantaallee keessatti illee ni mul'ataa jiru. Jiraataan aanaa Fantaallee maqaan isaanii akka eeramu hin feene takka haala naannoo isaanii jiru akkasitti ibsu. Amma aanaa Fantaallee irraa gandoonni rakkoon akkasitti mul'atu. Ganda Dheebitii iddoo jedhamu, ganda Haroo Qarsaa iddoo jedhamu, ammayyuu ganda Ilaalati, ganda Tuttuufiiti, ganda Gidaara hamma ganda 5tti ni ta'a jechuudha kan lafa kana daangaa kana ittiin diibamaa jiru. Keessaa amma baay'ee kan cime ganda kamiidha? Ganda Tuttuufiiti, ganda Ilaalati. Keessumaa baroota isaanii kana keessatti qabeenya uummataa ni saamama, lubbuun namaatis guyyaa abadaa oolaa, babal'ifannaan lafaatis immoo kan dur caalaa ammatti saffisaa jira. Warri nageenyattis hubannoo